Okay, student arrantana scope of chemistry fajura khanilalla bal ina chemistry raju. The study of modern chemistry has many branches. Chemistry modernity hun branch to dameju. But can generally be broken down into 5 main disciplines or areas of study. Hato umare dameju qabatus modern chemistry. walumaa galatti immoo bakka 5 qoon 5 main discipline or areas of study haala qo'annaa isaa irratti hundoonye bakka 5 qoonnaa jechuudha. Tokkoffaan physical chemistry. Physical chemistry jechuun hariiroo fiiziksii fi chemistry waliin qaban jechuu dandeenyaani. Tokkoffaan maali? Physical chemistry. It is the study of macroscopic property, atomic property, phenomena in chemical system. Physical chemistry it is a study of macroscopic property amala wantoota xixiqqoo, atomic property amala atomii, phenomena in chemical system amala keemikaalaa, amala sirna keemikaalaa illee haa qoratu physical chemistry dha jechuudha. Physical chemistry may study such thing as the rate of chemical reaction, energy transfer that occur in reaction, or the physical structure of matter at the molecular level. Physical chemistry may study such things as the rate of chemical reaction. Physical chemistry kun maal qo'ata? Saffisa rate of chemical reaction, saffisa chemical reaction tokko qoratu physical chemistry dha jechuudha. The energy transfer that occur in reaction, daddarbinsa energy reaction tokko keessatti argamu haa qoratu physical chemistry. Or yookaan immoo the physical structure of material, amala fiizikaalaa maateriaalii tokko sadarkaa at the molecular level, sadarkaa moolekuliitti haa qoratu physical chemistry dha jechuudha. Lammaffaa organic chemistry dha. Lammaffaa organic chemistry. It is the study of substance containing carbon. Organic chemistry kun waa'ee maalii qo'ata? It is the study of substance containing carbon. Substance carbon of keessaa qabatanii of keessaa qabu haa qoratu organic chemistry dha jechuudha. Carbon jechuun maal jechuudha? Carbon is one the most abundant element on earth, is capable forming thermodensely vast number of chemical over 20 million so far. Carbon jechuun is one of the most abundant element on earth. Elementii lafa tanarra jirtu keessaa baay'ee barbaachistuu taate keessaa takka kaarboonidha. Is capable of forming thermodensely vast number of chemical illee uumuu dandeessu kaarboonidha jechuudha. Most of the chemical found in all living organisms are based on carbonidha jechuudha. Most of the chemical found in all living organisms lubbuu qaban hunda keessatti keemikaaliin argamu maal irratti hundaa? Are based on carbon irratti hundaa jechuudha. Kanaaf organic chemistry jechuun it is a study of substance containing carbon. Substance carbon of keessaa qabanii haa qoratu organic chemistry. Sadaffaan inorganic chemistry. It is a study inorganic chemistry. It is a study of substance that are not primarily based on carbon. Substance inorganic chemistry wajennu kun it is a study of substances that are not primarily based on carbon. Substance jalqaba maalirratti hundoonye? Carbon irratti hundoonye. Yookaan substance maali? Carbon of keessaa hin qabne haa qoratu inorganic chemistry. Organic immoo carbon of keessaa qabuti. Organic chemistry is a study of substance containing carbon. Inorganic immoo is a study of substance that are not primarily based on carbon. Carbon irratti hundoonye of keessaa substance carbon of keessaa hin qabne haa qoratu inorganic chemistry dha jechuudha. Inorganic chemical jennuun immoo inorganic chemical are commonly found in rock irratti argama. Minerali inorganic chemical irra baay'een isaa commonly rock fi kattaa fi mineral albuudota irratti argamaa jechuudha. Maal inni? Inorganic chemical. One current important area of inorganic chemistry
barbaachisummaan yeroo ammaa jechuudha. Kaala barbaachisummaan inorgaanic chemistry yeroo ammaa kana deals with the design hojii wal qabata. Property of materialii amala materialii involved in energy hojii wal qabatanii fi information technology hojii wal qabatanii kana barbaachisummaan isaa yeroo ammaa wantoota kanaa hojii wal qabataa jechuudha. Maarreen inorganic chemistry. Afuraffaa analytic chemistry. Analytic chemistry is the study of the composition of matter. Composition matter makaa wantoota haqoratu analytic chemistry. Inni maalirra focus jira? It is focused on separating, identifying, quantifying chemical in sample of matter. Kanarratti ka focus jiru analytic chemistry. Analytic chemistry composition of matter equal. Amma sala it is focused on separating addaan bahin, identifying addaan baafachuu, quantifying chemical in sample of matter. Quantifying jechuun baay'ina keemikaalaa maatirii tokko keessatti jiruutti illee focus nu godhaa jechuudha. Analytic chemistry. Analytic chemistry may use complex instrument to analyze unknown material in order to determine its various components. Analytic chemistry maal fayyadama? Complex instrument meeshaa walxaxaatti to analyze godhuudhaaf jecha unknown material hin beekamne intalu jecha complex instrument fayyadamu. Maal murteessu jecha in order to determine various component garagara determine gochuu jechuudha. Murteessuuf jecha maal fayyadama? Complex instrument fayyadama jechuudha. Analytic chemistry. Khashanaffaa biochemistry. Biochemistry is a study of chemical process that occur in living things. Waa'ee maalii qo'ata? Is a study of chemical process. Adeemsa keemikaalaa, sirna keemikaalaa that occur in living things. Adeemsa keemikaalaa lubbu qabeeyyii keessatti argamanii haqoratu biochemistry. It may cover anything from cover godha wanta kamiyyuu isa raaqasa basic cellular process up to understanding disease status so that better treatment can be developed. Cover godha je wanta kamiyyuu maal raaqase? Seelii raaqase, seelii xiqqoo raaqase up to hanga understand godhutti hubatutti disease status haala dhukkuba tokko hanga hubatutti maal godha? Cover godha biochemistry. Wanni kun barbaachiseef cover godhu so that better treatmentiin akka wal'aansi guddatuuf jechuudha. Can be developed akka ta'u barbaachisee jechuudha. Wanti waan hunda cover godhuun isaa. Okay. All of the aforementioned discipline of chemistry are highly engaged in taking measurement. Wanni warroonni asii ol ilaallee shaneen san jechuudha. Are highly engaged in taking measurement of keessatti ni hammatanii making observation using them to come to conclusion. Isaan san fayyadamaniiti gama dhumarra dhufanii jechuudha. Step measurement illee of keessatti qabata, making observation illee of keessatti qabata. Chemistry is about looking for pattern in the way substance behave. Chemistry amala wantoota illee ni ilaalaa jechuudha. Amalli wantoota kun keemikaala moo fiizikaala waan ta'u behavior isaa illee ni ilaalaa jechuudha. Because sababni isaatis living if non living things are made up of matter. Wanti lubbuu qabuu fi wanti lubbuu hin qabne illee maal irraa dhufe? Matter irraa dhufe. Chemistry affect all aspect of life in the most natural event. Chemistry affect ni qaba life fi most natural event taatee uumamaa hedduurratti affect qaba jechuudha. The scope of chemistry can be extended to explaining the natural world. Bal'inni chemistry kun hanga maal ibsitu irra ni gaa? Hanga natural world yaa addunyaa uumama addunyaa kanaa ibsu irratti ni gaa jechuudha. Preparing people for career opportunity. Namoota career opportunity dhaaf hojiidhaaf ni uuma. Producing informed patriotic citizen. Kajaamullee ni oomishaa jechuudha lammiilee. The scope of chemistry include bal'inni chemistry maal of keessa qabata? Agriculture qonna, medicine fayyaa, food production oomisha nyaataa, building construction ijaarsa manneenii kanas of jiran qabata jechuudha. Chemistry however is not only involved in providing useful substance in the areas of development and technology. Chemistry haa ta'u malee wanta faayidaa qabanis haa oomishu malee it is not only involved in providing useful substance. Wanta faayidaa qaban qofa nuuf hin oomishuu je. In the areas of development and technology. Naannoo guddinaatii fi teknoolojii keessatti wanta faayidaa qaban qofa nuun oomishuu jechuudha. Faayidaa hin qabne illee kan oomishuu jira jechuudha. But it can also result in various dangerous substances. Substances baay'ee dangerous ta'e dhiibbaa qabu. That can negative affect human beings life. Jireenya ilma namarratti dhiibbaa negatiivaa qabu ni oomishaa jechuudha chemistry kun. Maarree substances
environment irratti naannoo fi jireenya ilma namaa irratti dhiibbaa negatiivaa haa qabu substaansii dhiibbaa negatiivaa qabu oomishaa jechuudha. Fakkeenyaaf wanti substaansiin dhiibbaa negatiivaa qabu substaansii jechuun elementii fi koompaawundii. Elementii fi koompaawundiin dhiibbaa negatiivaa jireenya ilma namaa irra qabu san eenyu fi eenyu? Kilooroo haayidrookaarboonii, oksaayiid of naayitiroojiinii, kaarboonii fi saalfarii isaanan kana jechuudha. Kamaal ta'e very dangerous substance that can negative affect human being life in the environment. Jireenya ilma namaatii fi environment irratti dhiibbaa qaban jechuudha. Isaanan kanaa jechuudha. Kana qabachuu qabdan. Hariiroo jidduu keemistirii fi other natural saayinsii biraa jidduu jiru maal akka ta'e as jala ilaallaa jechuudha. Chemistry is one branch of science. Keemistiriin damee saayinsii keessaa isa tokko. Saayinsii jechuun maal jechuudha? Science is the process by which we learn about natural universe by observing, testing, then generating models that explaining our observation. Chemistry is one branch of science. Damee saayinsii keessaa isa tokko. Science is the process. Saayinsii jechuun ammoo adeemsa by which we learn about natural universe. Addunyaa tan ittiin barannu keessaa isa tokko. Bifa kamiin? By observing godhuudhaan, laaluudhaan, testing godhuudhaan, xiinxaluudhaan. Then sana booda generating models that explain our observation. Gara observation keenyarra ilaalcha keenya ibsurratti geenyaa jechuudha. Sababni isaatis because physical universe is so vast. Turtee jirti jechuudha addunyaan kun physical universe. There are many different branch of science. Dameen saayinsii hedduu jira. Isaanis zuus kunneen biology jira, geology, physics. Isaan kun maali? Damee saayinsiiti jechuudha. Biology is the study of living things. Biology'n wanta lubbu qabeeyyii haa qoratu biology jaamaa jechuudha. Geology is the study of rock in the earth. Waa'ee kattaatii fi waa'ee lafa tanaa haa qoratu geology. Physics is branch of science. Damee saayinsiiti. Physics illee damee saayinsii jala qoodamaa jechuudha. Biology illee damee saayinsiiti. Physics damee saayinsiiti. Geology damee saayinsiiti. Physics is a branch of science. Damee saayinsiiti. Concerned with the nature. Uumama wajjin wal qabata. Properties of matter. Amala wantootaatii fi energy wajjin kan concern godhu hawaayee kanaa xiinxalu physicsdha jechuudha. Asitti sirrii qabatu qabdan. Biology study of living things waa'ee lubbu qabeeyyii. Geology study of rock fi earthidha. Physics is a branch of science ta'ee damee saayinsiiti. Concerned with the nature uumamaa fi property of matter fi energy kanaa kan xiinxalu physicsdha jechuudha. Asitti hariiroo isaan sadii waliin qaban maal jedhama? Hajuu qabachuu qabdanii jechuudha. Fiiziksii fi keemistirii fi fiiziksiin hariiroo walii qaban keemikaal fiiziksii jedhama. Fiiziksii fi baayoloojiin baayoo keemistirii. Keemistirii fi jiyooloojiin jiyoo keemistiriidha jechuudha. The relationship between natural science fi keemistirii waliin qaban isaan kanaa jechuudha. Also we divided science into different fields. Saayinsii kana damee garagaratti illee qoonnu there is much overlap among them. Overlap jira jechuudha isaan jidduu. Tokko irratti overlap ta'a jechuudha. Depended waliin deeman jechuudha. Overlap warra ta'an. Biology, chemistry wajji overlap dha jechuudha. For example, some biologists in the chemistry work in both fields. Isaan lameen gisee hojii hojjetan so much that their work is called hojiin isaan lamaan hojii hojjetan san maal jedhama? Biochemistry jedhama jechuudha. Hariiroo chemistry fi biology hojii qabaniitu biochemistry jedhama jechuudha. Biochemistry jechuun maal jechuudha? Biochemistry is the study waa'ee maalii qo'ata? Chemical process adeemsa keemikaalaa occurring in living matter. Living matter keessatti argamanii kan qoratu biochemistry dha jechuudha. To give you specific example tokko siyaa hannu jira. There are chemists who are working on the isolation irratti characterization biological activity gocha biologically of compound from medicinal plant irra. Kana hunda irratti hojjetu eenyu jechuudha? Chemistry dha jechuudha. Similarly haruma wal fakkaataan geology fi chemistry gisee overlap ta'an gisee hojii hojjetan jechuudha. In the field called maal jedhama? Geochemistry jedhama jechuudha. Akkuma asitti biology fi chemistry gisee hojii hojjetan maal jedhama? Biochemistry. Geology fi chemistry gisee hojii hojjetan immoo geochemistry dha jechuudha. Geochemistry is defined as the study of the process that control abundance argama composition makaa distribution of chemical compound faffaceensa chemical compound isotope in geological environment isotopii naannoo keessa jiru geological environment keessa kana ka concern godhe ka xiinxal waa kana control godhe qoratu eenyu jedhama?
ji'ookeemistiriidha jechuudha. Keemistirii in the physics overlap. Keemistirii fiiziksii illee gisee overlap in the area of atomic fi small molecular property irratti overlap ta'anii jechuudha. Both of them deals with matter and energy. Keemistirii fiiziksii isaan lachuu wanti irratti xiinxalan maatarii fi waa'ee energy irratti jechuudha. Physical chemistry. Physical chemistry is branch of chemistry. Damee chemistry is concerned with the application of the technique. Akkaataa wanta takka teknika wanta takka itti applied itti gote irratti daleessisu itti daleetu. Theory of physics, yaada fiiziksii to study of chemical system sirna keemikaalaa qorachuudhaaf jechuudha. Chemical physics maali? Chemical physics nga jiru kana laala. Chemical physics is subdiscipline of chemistry. Innis chemistry uma jala jira. In the physics that investigate no qorate physics physiochemical phenomena amala physiochemical using a technique from atomic the molecular physics maal technique atomic fi molecular physics fayyadamee jechuudha. In the condensed matter physics condensed godhaa jechuudha. It is branch of physics. Damee physics that study chemical process adeemsa keemikaalaa from the point of view of physics irra dhaabbateeti ha concern godhuu jechuudha. Chemical physics kun. Chemistry in the medicine are related in the area of medicinal chemistry dha jechuudha. Qabachuu qabda. Chemistry fi medicine isa walitti dhiyaatanii medicinal chemistry irratti jechuudha. Okay, har'aaf asirratti nu ga'a. Chaanala keenya kana jajjabeessaa like, subscribe, share yeroo ta'u isaniif godhaadha. Thank you.